jira kun feeta osoo laffaatee hajjin dheeyne karaa laafaadhaan viidiyoo kana gootuuf fixadhu hajji bikka jirtu dheeyta osoo agartee miti bakkaan dhufne osoo xayyaaraan qorre bikka xayyaaraa feesisus katakii makiinaa feesisus osoo makiinaan qorre hajji bikkuma jirtutti godhuu dandeessa jechuudha. Saniifuu wajjin turtii gaarii viidiyoo kana ilaalaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Daawwattoota fi hordoftoota seenaa Oromootu ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo wanti keessan bukkee jirtanitti salaamtaan tiitan onnee irraan kaate isin bira hageessuun isin akka harmaan nu qabattee dhufte jechuu keessan Oromoo. Arooniin isin qabattee dhufe waan ajaa'iba waan isin fayyadu bikka jirtan hundatti isin fayyadu jechuudha. Saniifuu viidiyoo kana ilaalumatti nu wajjin fixadhaa obboleeyyan keessaniif share godha warri maatii channel kanaaf hin ta'in asuma subscribe godhi maatii ta'e keessummaa rabeessinja inshallah like godhi yositole comment yaada kee ibsadhu hurriyaa qabda mafti qabda yaada kee ibsachuu saniifuu yaada kee ibsadhu sinja bikka mafti itti qabne jechuudha namoota fuulqixa saniifuu yaada kee ibsachuu hin dagatiin sinja akkasii nu wajjin turtii gaariin sinja illaa eegallu Guyyaa Abdullah ibn Mubarak hiriyoota isaa waliin osoo hajji godhuuf karaa Makkaa deemaa jiran dubartii takka taharraa geessa du'e yookaan ammoraa du'e qabattee deemtu argan. Yeroo kana gootichi Islaamaa Abdullah ibn Mubarak intala tana yaame maali wanni qabdee deemtu kun yaa obboleettii too jedhee gaafate. Sanii intaltinis yeroo saniif himuu diddeef garuu inni itti dirqeetii maqaa rabbiitiinis qabee obboleettii naa himi wanni qabdee deemtu kun maali jedhe. Intaltinis akkasitti yaa obboleessa koo ani ijoollee abbaan isaanii osoo karaa rabbii keessatti duula jihaada keessatti irraa du'e sanii guddisaa jette. Duuba irra waan nyaannu manaa dhabneeti barbaaduuf manaa bahee deemaa oolee humaa dhabnaan irraa keessa du'e kana arkee kanuma obsaan haa nyaatanii jedhee qabee deemu jireette. Yaa Allah irraa keessa du'e beela keessa jechuun waan nyaatan dhabanii obsaan haa nyaatanii jedhee qabee deemaa jira. Yeroo isin jettuun Abdullah ibn Mubarak if qabuu dadhabee farda isaarraa bu'ee jilbiiffatee boo'insatti qabee jechuudha. Hiriyoonni isaatis dubbiin tun qalbii isaan dhoyitee isaanis wajji boo'insatti qaban. Eega yeroo dheeraaf booyan booda Abdullah akkana jeen hiriyoota isaa hiriyoota koo jeen awwanni na mul'ataa jeen sinqii hajji jennee qabannee deemaa jiru kana hunda kanninee fi karaa mana keenyaa deebi'uudhaa jeen. Yaa Allah kanarratti waliif galan isaa fi hiriyoonni isaa sinqii san hunda kanninee fi akkuma karaa mana isaanii qotanitti isaanii galee ummanni hundi hajji godhanii fixan. Abdullah ibn Mubarakis hirriba keessatti abjuu yookaan manaama arge. Maleekaatti dhuftee jettuun maleekaa manaamanitti dhuftee Abdullah hajjiin keessan guutuudha siif hiriyoonni keessan baga gammaddan rabbiin hojii keessan isinirraa jaalatee jira siif hiriyoota kee jannataan gammadaa jeen maleektichi itti dhufee jechu manaama. Allahu akbar maashaallah tabaaraka nama waliif rahmata godhu rabbinu haa godhu. Yaa Allah seenaan tun haala nama gaddisiisti. Meeqaatu jira nama waan nyaatu dhabee iidaan waan nyaatu dhabee akkana cinqatee taa'u jiru meeqaatu jira hajji dhaquuf maallaqa walii qabee amata guutuu if bira kaa'ee hajji dhaquu dhabee taa'u jiru. Amma zamana kana kooroonaa jecha namni hajji dhaquu hin dandeenye garuu meeqaa jira nama waan nyaatu hin qabne isaaniif yoo sadaqatte rabbiin hojii gaggaarii kana sirraa jaalata hajji keetillee maqbuula sirraa godha jechuudha yoo niyaasanii kannatti. Amma keessatti meeqaatu jira maallaqa walii qabatee hajjiin dhaqajee garuu hajji dhaquu dadhabe. Saniifuu fursaan keetii ammaan tana waqtii ni qabda jechuudha. Rakkataas yoo gargaartee ijoollee yatiima huccuu bittee fi maallaqa hajjii walii qabdisan jechuudha. Ijoollee yatiima huccuu bittee fi guyyaa iidaa waan nyaatan gootee fi waan nyaatan kannitee fi isaan gargaarte gammachuu isaan gammadan sanarraa hajjiin teetillee maqbuula taati jechuudha. Waan ati itti niyette hajji ati itti niyette niin dhaqeette
isaaniif akkasa kaninaan isaan san gammachiisnaan rabbiilleen sirraa gammade sadaqaan aara rabbii dhaamsiteetti saniifuu yoo isaan san gammachiistee ijoollee yatiimaa miskiina rakkataa guyyaa iidaa waan nyaatu hin qabne yoo san nyaachistee obaastee uffata bitteef rabbiilleen sirraa gammada hajji teetillee achiin maqbuula taati jechuu yoo ati itti niyyatte maqbuula taati jechuu saniifuu yaabbileen kee rahmata walii haa goonuu wal cinaa haa dhaabbannu meeqaa jira osoo kollaansaa beela jiru ifi waan babbareedaa nyaatu meeqaa jira osoo miskiinni isa cinaa rakkina jiru ifi hajji dhaqee maqaaf hajjiin godhe jee ittiin boonuun jechuu hajji dhaquun fadhu saniifuu yaabbileen kee wal cinaa dhaabbannu rakkataa keenyaa gargaaruu seenaa kana barnoota guddaarraa fudhattan jeetiin abdii qaba saniifuu yaabbileen kee rabbiin maal jedhee ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رحمته ولي فقدا ورجت جرجرتن ربي اللي رحمتي سني فقدا جي سنيفو رحمته ولي فاقونو والجنا على بنو ركتا غنيا غركارو ودو جرا ميكا جرا سوشال ميديا خنا رتي خجت دي سنجو كان مني غركارو غرو ميكا جرا خنني الراكو بنكمني سوشال ميديا خنا رتي قديم بهيني ركيني خيس جرو يجو سنيفو دتيمني ركتا غنيا هو بنوان اني خيس جرو ركيني اني خيس جرو هذا تيمني هو بني غرغارو يجو والجنا هذا بنو اقرب بالليل رحمه نوغدو نور رجالة وجيتني سنيفو فيديو اللي سنتهن ديريسو اكيد ونين انهمي في سينا انهمي في ونين اسدي سخنا هرون درا برنوتا غدا فدتنجي ايتين ابدي قبا سنيفو يا بليكيا يو اتي إفي صدقة خنا تجرات إفي وانا كنا خنا بيتي جرات سيف كلي جرات ميكا جرا نما هنغلينيف نما واقب خخوا خنا تشوفيني سنيفو يا بلينكي فيديو خنا شرشر غدا رب الرحمة قدي في فيديو خنا سبب دالين يو خنا أتيس أجري سيديما سنيفو فيديو خنا شرشر غدا يو في تنس ممرا خير رسالة ما تون هنا ورجيسون السنينجا سنيفو يا أبلينكي رحمة ولي فاقونو والجنا هذا بنو بكجروتي خمسكين رجرو مسكين هاجرجارو يسرس ربي جرا سنيفو والجنا هذا بنو السنينجا خير يا غونو إن شاء الله فيديو خنا دوما في تشوف قالتومي جزاكم الله خيرا سنيفو شير بران السنينجا هنجي فيديو براتي ولد ابنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي يجعل سنجالة نجينا